Boleh? Maqaan kee? Abbaa jedhama. Abbaa eessaa dhufte? Asumadha. Waldaa bakka nama? Lakki kennateedha. Deenya dhufte? Maal si godhe Waaqayyo? Yeroo ta'e karaa kanarra deeman ture. Karaa kanarra? Waldaa kana hin beekun ture. Waldaa kana beektu karaarra deemu? Yoomee yeroo isaa? Ji'a arfaffaa gara jalqabaa. Ji'a arfaffaa gara jalqabaa? Ji'a arfaffaa gara jalqabaa karaa kanarra darbaa jira. Sagalee kadhataa dhageetanii achi ol gore. Yoom guyyaan isaa? Yaadattu? Yaadadhu guyyaa sanbataadha. Okay, guyyaa sanbataati? Saatii boodaatti. Eshi. Kaza gara boodaa sanan taa'ee jira. Utuu kadhachaa jirtanii dhuftanii namni abduutti cannaqamaa jirtaattan. Eshi. Abduudhaan baay'ee rakkattaa afurri guddaas immoo siif daa'ima walitti nyaachuuf jedha. Yoon isee dhabes immoo daa'iman dhabu jedhaattan. Eshi. Achi naaf jedhamas. Kasan jedhe eshi. Asitti naaf kadhattanii zayitii dibataa sarkatti naa gootanii. Baay'ee naaf kadhattanii bishaanis fudhadhee tangalee. Yeroo sanan deenyan ture jechuudha. Eshi. Kana booddee torbee lama booddee deemsaaf gara mana yaalaan deeme. Guyyaa lamaa fi sanbata ganamaa jalqabee definoos ganama guyyaa guutuu cannaqamaan oolee. Cinqii guddaadhaan daa'iman danda'e. Eshi. Isa booddee daa'imni gaafa dhalatu lubbuun keessan ture. Daa'imni gaafa dhalatu? Meeshaa goototee baasuun dhalatee. Eshi. Isa booda lubbuun keessan ture. Baay'een cannaqamee kadhata sitti naa kadhatame garuu akka waaqayyoon oolchu nan beeke. Ofii kootis iddoo guddaarraa waan hin galeefuu bakka daa'imnis hinduu jedhee nan abdadhe. Kana booddee kitaaba isaa gashanii daa'imni dafinoo halkan sana achi ture. Facaasaa ganamaas achuma ture. Eshi. Facaasaa ganama sana deemee yeroo naqu daa'imni baay'ee miidhamaadha. Yaalaati jirra naan jedhanii. Eshi. Toora sa'aatii 6 keessa bakka daa'ima kee kanaa dhiigi sammuu seenera ta'een isaa hin beekamu referii goonaa jedhan. Eshi. Kana booddee gara hospitaala biraatti referii godhanii. Paawuloos irraa gara hospitaala Zawudituu jedhamutti jechaadha. Eshi. Referii gaafa godhanii bakka daa'imni kuni opereeshiniis ta'uu danda'a. Bakka hin beekamu jedhan baay'een gaddee. Eshi. Garuu kadhataas naa kadhatameen immoo waaqayyo akka na oolchu ta'an sin abdadhaa naa kadhatameeras achis bahee gaafa naa kadhatame sana afurri du'aa afurri nama kana nyaachuuf jettu daa'ima wajjin nyaachuuf kan jettu jedhanii narraa kufeera. Kufeera? Galateeffadhaa. Kufeeraa naan dhumeera. Ol kaasee erga kee sirraa hakuuf. Sirraa kun naan hin kuftooti dhaabadhuu narraa kufee dhiitaa. Gadda hasafu tijaana qabaa. Ishi. Kaza amma immoo akkamitti na duukaa dhufaa bakka nana mana homaayyuun ta'u daa'imni jechaatu mannaqee. Homaan ta'u naa kadhatameera. Facaasaa sana halkan ganama sa'aatii 6tti naan jedhanii halkan keessaa sa'aatii 6tti na dabarsanii. Eshi. Isan deeme halkan sa'aatii 7 irratti achi ga'ee immoo wal qaqayyanii dookteroonni yaalanii. Isa booddee ganama dhiiga kennanii bakka biraatti dhannee ilaalchisne. Eshi. Bakka nasaadha sammuu mucaa naan jedhan. Dhaabadhaa ililchaa maaloo garaa. Fayyaadha. Sagalee baasaa bilisaadha. Isa sadaffaa dubbadhaa iyyaa nagaadha. Nagaa bareeda boqqolloo bakkaadha. Wayyoo akka. Eshi dhiira. Kan waaqayyo akka na duukaa jiru akkan gaafa sana kadhataa. Tasaas gortee garuu waaqayyo si arge. Akkamiin akkanas dhufe gaaffii natti ta'e. Waldaan akka jiru simbee. Karaa darbaani. Garuu achi as gorte. Ammallee. Baarkol kaasaa. Si oolchuudhaaf si fideera. Harka si qabuudhaaf si fideera. Baatuu kee deebisuuf si fideera. Si hiikuudhaaf si fideera. Yoo malee fakkaata laala kee akka dundeessi. Narra haala fakkaatee haala raboo yaadii akeekatee. Isa dura kee jiru ajjeesuudhaaf si fideera. Dura kee du'aan ajjeesuuf si fideera. Akka jedhaa du'i koo du'aan du'eera. Ergasii nagaatu ta'e. Bakka nagaadha guyyaa 9 booda deebitee ilaalamta jedhanii nagashanii guyyaa 9tti marfee fudhatee guyyaa 9 booda ekstiraa saawundii sammuu kaasanii na tsaaramaa tokko hin jirudha. Yaa nagaadha. Yaa kofa maalan argameetta inni dura
dhaabadhu waaqa uraga. Nama chaappaa waaqa irraa rukutamu. Namni labsa. Baay'een isin jaalladhaa isin qaba. Qomaa isin gochuu hin danda'u. Waan tokko kitaaba furaatti isin gargaaruu hin danda'u isin tokko gargaara. Maalan arga beektu asuma baatee darbitee ta'edha. Maaloo waaqa sodaatu dubba asuma gadi baatee darbitee ta'edha. Gatartuudha hafa gatoodha raba bayyayyaa. Maayinannaan olii waa murteessaa naannoo. Yaa floona hafa deemaa. Yittika istukaayinta. Inni dura dhaabadhu ragaa koo. Bilaa amanaa baaster. Amanii nama waaqa. Asuma baataa kan kee ta'eera. Asuma baataa isa kan keetiitu xumurameedha. Kanuma keetu lukka'ee keessaa ba'a. Biitaaliyaa. Eewunaan jette bakka taa. Abbabu nagaan ergasii. Nagaa. Gocha waaqayyoo oolmaa waaqayyoo kana maal jettame? Inni daa'ima ajjeesuu barbaadus, inni ishee ajjeesuu barbaadus asitti du'e. Achitti koo waan tokko hin jiru musooma. Itti mana mas hin bireeru asitti xumurameedhaan. Lodaafaatiyaa jedha asumatti sii dhumeedhaan. Harkatti qaba. Waan jettu qabdaa bittee? Waaqayyo. Dubbattu maal? Bakka xumureedha waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo du'a namoonni waaqayyo sun gargaaru gaafama. Harkatti qaba. Itti qaba. Daa'ima kana duukaa wanti bara dheeraadhaaf qabame gadhiifamee torban irraa asitti ilillee biraan haa ta'u. Dhaqna gaara.